caatiin halaala jedhe an dhibbarraa miliyoona lama caatiin haraama jedhe kompootensii guutuma. Ulamaani warri halaala jedhullee waa himata. Warri halaala jedhullee waa himata. Masalaan fiqhii ulamaatti deebi'anii ulamaani hee'an ulamaa ka fatwaa hin jira. Fatwaa waliigalaa Muusaa jechuun hin danda'ama. Kanaaf jecha warra deeggareef mormillee haasaa kana martuu rabbi nu haa araaramu, rabbi gara ofii nu haa deebisu. Laakiin mammaaka tokko yaadadhe intala wayititti daawaa godhanitti mataa qullaan deeminii jedhanii mataa qullaa shari'aan deemuun dhooggaa jedhe garii warra atiif mammaaka mataa qullaan deemii mataa qullaa shari'aan deemuun dhooggaa jedhanii hayyee jidduma kana mataa qullaa deemtu sheekha wayii argitee jennaan orraratteet yeroo duraanii gaa surrellee jalaan hin godhatanii shishiniin kun akkama godhatamaa orraratte sheekha arginaan namtitti matat kadoo irratti irra badaadhaa dhiisi gad deebisii jedhee hin sheekne. Namni gariin caatii lola jedhee kaafira namaan jedha. Jimaan amma warri jimaan haraami jiru. Ni humbeeytanii maal haraam jettanii jaaniin. Warri haraami jiru namni jimaan haraami jiru takkaahuu gamanuma. Ifi isaaniitiinis hin qaban. Rubbamaa dachiin isaaniillee jimaan taatu. Yoo taatellee dhaabbachuus hin danda'aniinis hin beekan. Dubaa wal fakkaannu jaanii jimaan haraamii jaan. Tuni haasidummaa hinaafummaa malee waan shari'aan jetteen. Namni jimaan haraamii jiru kunoo gamtaan ulamaa Itoophiyaadha. Arma jirti Itoophiyaa jirti. Waan biraatiifuu ni deemanii makiinaa shidatanii kaan xayyaara shidatee ka biyya keessaatiis kitaaba fudhatee kunoo arma teenya dhohonnee hin jirru haanu dhufanii hin ja. Wallahi ofirra ariyaa baasa. Nama kajimaa hin qamaane kazim jedhee booda isin arrabsuuta akka sheeticha ammaa ol kutee jimaa haraam godhu kana laal jimaa tokko baan ilaala nama booddee jimaa haraame sura maalummaa isaa laabbo booddee akkatti beeytu amala isaa hobbaa isin bira jiru hin tuqu hangasu bitteena isaati nyaata ruuza nyaata waan haraam nyaatee ilmii baratati ilmii waan haraamiin baratani waan haraamiin ilmii inni baratamtiin isin hin jee baratu abo waan haraam ilmii ni baratamti والله بالله أنا مرة قاسيتا برورة قاسيتا تكسيسا تواتي أريا والله أريا تكسيسا warri jimaanii haraami jettanii alaakaa ooltanii akka harree jetteen kan jimaan haraami jedhe aalimadha kan jimaan halaali jedhe aalimadha jimaan haraami kan jedhe alima kan alali jedhe alima yoo namni alimni jimaan haraami jedhe akka harree alaaka ta'e anaafatimmoo akka waraabessa yuusna yookaan akka waraabessa guuguu isa lafee duguugudha naafati. Anaafsi jechuudha. Ani yookaan anaafsi yookaan namoonni anaafsi fakkaatan namoonni afaan isaanii ulamaatti banan waraabessa guuguu isa lafee duguugu yookaan warra akka waraabessa du'aa nyaatudha anaafati gaafa sanaa jechuudha. Kan halaala jedhe aalima kan haraama jedhe aalima. Inni halaala jedhes arrabsamuu sirrii miti. Inni haraama jedhes harree akka harree alaaku jettee itti waamtu kun sirrii
jimaa qama'uu miti. Aalimoota warra halaala jedhe jala deemtee jimaa qama'uu miti. Juusii godhattee dhuguu dandeessa. Mirga keedha kun. Namni mirga namaa daangessu tokko hin jiru. Aalimni inni jimaan halaala jedhes yakkamaa miti. Inni harama jedhes yakkamaa miti. Aalimoonni waan dubbatan tokko irratti fatwaa tokko kennanii fatwaa kennan sana irratti I feel in fatwaan sun sirrii miti ta'eyyuu badiin isaan irra hin jiru. Waan kayriif jedhanii kana godhan malee waan ammeenyaaf jedhanii miti. Warri harama jedhanis hammeenyaaf jedhanii miti. Kayrii maaf jedhanii waan kana jedhan malee waan dubbatan kana irratti miindaa qabu. Yoo dogongoran itti nadabaman, yoo kayrii waffaqaman waan isaan jedhan kana rabbi yoo jaallate itti miindeeffamu. Aalima jechuun akka kanaadha. Inni kan biraan nutti inaaftaniiti inni isin caatiin haramadha jettanii. Akkamitti ilmi abbaatti naafa? Akkamitti ilmi haadhatti naafa? Akkamitti? Akkamitti maatiitti itti jiraataa jira? Namni waan nyaatan ittiin bitataa jira, waan dhugan ittiin bitataa jira. Ilmoo isaa itti barsiifataa jira. Ilmoo isaa ittiin yuunivarsiitii geessaa jira. Ittiin faayidaa guddaa argataa jira. Dinagdee biyyaa ta'aa jira. Jimaan yookaan caatiin. Maaltinni kuni dinagdee biyyaa miti jedhe. Galii biyyi tokko argatu, guddinni biyya tokko akkamitti nama hinaafsisa akka biyyaattu. Itoophiyaan guddachuun maal nama hinaafsisa? Oromiyaan guddachuun maal nama hinaafsisa? Okay. Kutaan tokko guddachuun maal nama hinaafsisa akka sabaatti? Kanaaf jecha inaaffaadha jedhamu kana abbaan ilmatti ni naafu. Ilmi sabbaatti ni naafu. Haati ilmatti ni naaftu. Ilmillee haadhatti ni naafu. Jecha akkasii hin fayyadamina. Hin fayyadamsiif namoonni si fakkaatan. Caatiin Harargee keessa qofa jira miti. Kutaa hunda kutaa miti. Itoophiyaa guutuu keessa jira. Naannolee guutuu keessa jira. Amaara keessa jira. Oromiyaa keessa jira. Tigraay keessa jira. Bakka hin jirre hin qabu caatiin. Somaali bakkuma hin jirre hin qabu. Bakka hunda jira. Ameerikaa iyyuu galaa jira. Biyya hin galle hin qabu. Biyyoota Arabaa keessas biyyoota garaagaraa jira. Bakka hin jirre hin qabu. Kanaaf ulamaa warra caatiin halaala jedhu jala deemu mirga keedha. Warra ulamaa caatiin harama jedhuun harreedha gaafa jettu anaaf ati immoo waraabessa isicha du'aa nyaatudha. Du'aa anaafati. Inni kun kanadha. Inni biraan ati tiiktookii kee gumna jettee dhaadataarta. Amma kana habiibii god dandeessa taanaan qaddara Allahu maa yashaa. Waan rabbi fide waa takka naanuu na gubuu dandeessa. Akka jetti yoo isa biraan taane wanti ta'u. Tiiktookiin koo kuni yoo xiqqaate waggaa 6. Obboleewwan kiyyaa warra amantaa kiristaanaa hordofan yeroo hedduu riippoorti godhaa turan garee ijaarrotanii telegiraamii keessatti. Garuu gubuu hin dandeenye. Maaliif? Gubbaatii hin murtooni. Wabil qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Achirraa gaaraa gadi murtooni. Wanta gaaraa gadi murtaa'e malee waan takka wanti ta'u hin jiru. Namoonni akka waanan jibba wayii qabu akkasitti na fudhatan jibba hin qabuun. Aalimni tuqamuu hin qabu. Warri caatiin halaala jedhanii fatwaa goonaan isaan jala deemtanii sirriidha jettan. Warri caatiin haraama jedhan ulamaa isaan sanaan hin arrabsiinaa, hin xiqqeessiinaa, jechan taane hin jedhiinaa. Aalimadha beela'ee dheebotee qara'e. Al ulamaa'u
ورثة الأنبياء